አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ አቤት እናትነት ሚስጥሩ ረቂቅ ወረት የሌለበት ፍቅሩ የማያልቅ የራሷን ፊት ሳታ የልጇን እያየች ሲታመሙ ታማ ተጨንቃ የኖረች የእናትነት ሐቋን አላህ አርጎት ከፍ ከእግሯ ስር አረገው የጀነትን ቁልፍ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ ያ ኡሚ የጀሊሉን ፍጥረት እስኪርግቧን እዩዋት ከሆዷ የወጣች ልጇን ስትመግባት ሰዋዬል እንስሳ ሁሉም deeggaruun kan fudhanne saba islaamaa bichaa bulchuutti hin jiru. Saba sablammoota. Mootummaa keenya isaaniifillee mootummaa isaaniiti. Nuus ta'uu hin danda'u isaanis ta'uu hin danda'u. Waan san ta'eef nuti mootummaa gartee osoo abbaa fedhatee keenyallee jechuun yoo har'a gaarii hojjete boru gartee deebi'ee waan hamtuu hojjete sillee qaanesee seenaa isaa sanillee gartee achi buutee gartee godha. Waan san ta'eef mootummaa kana warra keenyatanii gartee mootummaan abalu bichaartiin duunaatan galarraa kaasee gartee warra gartee aangoora jirte abbaa ardaatti chaa jaarree gurgurtaa fedhan gartee yaada isaa hin qabaatin warri gartee islaama ta'anii isaan gartee isaanumarraayi maaliif jennaan isaan jechuun mootummaan gartee wal quba qabu anitiif gartee ha gartee godina bulchuus seera ardaa bulchuus akkasuma gartee darajaa isaaniitiin an seera gartee jajjabaa gartee ummata gartee dandeettii ummataa ilaalanii ta'eef isaan sunillee gartee fedhanii ammaan tana gartee nuti islaama jaayifin jaanillee ilaalla. Ammoo ta gartee ummata gartee adadurummaadhaan aangoorra jiru gartee waan isaan kase isaan bakka nun bu'anis isaan ganaallee bakka nun bu'an abbuma fedhee bakka hin bu'an. Nuti mootummaan keenya mootummaan Itoophiyaadhaa yoo fakkeenya fudhanne islaama yoo fakkeenyaaf nuti islaama kan jechuun mootummaa biyya islaamaa wajjin deemee wal mareen mari'atu. Mootummaan inni deemee wajjin maree godhatu mootummaa Ameerikaa, mootummaa Chaayinaa, mootummaa Israa'el. Mootummaa Israa'el amma fakkeenya yoo fudhadhe amma mootummaa Ameerikaatiif hunfaan biyya gartee dimokiraasiiti. Biyya amantiin abbaa fedheetu kabajamtu. Garuu mootummaan Israa'el bira ga'ee wajjin suuraa ka'ee wajjin gartee waa gadi mari'atee waa achirratti gartee achi mari'atee deebi'ee biyya ibsisu jira. Wanni inni gartee nuti mootummaa uumannee firratti ol baasineef akka nuti hunqursuufi miti. Akka ifii gajjee uummata keenya addunyaa bira beekumsiisu malee akka gartee biyya teenya ifii biyya namaarra deemee deebi'ee biyya teenya gartee abbaan keenya gartee Najjaashiin biyya teenyatti saabaan rasuulaatu biyya teenya kabajaadhaan rasuula Rabbi sallallahu alaihi wasallam namni gartee dura dursa gartee salaatul khaabaa irra salaatan Najjaashidha mootii biyya keenyaatti. Mootummaan addunyaa hundinuu tokko gartee dhugaa san dubban. Tokko dhugaa san dubban gartee yoo inni du'e wallahi laazim warra gartee shukrii galchu malee warra gartee isaaf gartee raamata kadhatu miti. An mataa kiyyarra duraan gartee gaafa inni dhugaadha. Hin jaaladha garuu wal beeta kaalleen deeggar. Keessa kiyyatte immoo hin deeggar. Ta keessa kiyyaa rabbii fi naaf wal beek. Maaliif waan hin deeggareefis waan islaama gartee waan amantii islaamaa gartee duraan dur gartee walgahii quraanaa godhan san gaafsan deeggare. Diin rabbii balballisuudha. Deeggare yoggaan deeggarus akkara dhaabbadeetiin deeggare yoggaan jibbuus akkara dhaabbadeetiin rabbiif jecha gartee dhimma mataa kiyyaatiif jecha isan jibbu. Waa hunda dura keessatti fedhinnaa fi diran fedhinnaa ummata duusu dura. Waan san ta'e keessaafuu irra hedduu gartee wanni ittiin maqaa keenya addunyaa bira nu balleessu jiru mootummaa Israa'eliitiin gartee walitti hariiroo qabaa jiran. Dhuga mootummaa Israa'el osoo isaa miti mootummaa kan godhanne kanaa miti sareen biyya teenyaa akka isa hojii haatee footoo isa hojii haatu. Wallahi laazimaan na qottaati maaliif saree biyya tiyyaati. Inni mootummaa inni kan nuti jiraanne gartee bar mootummaa keenya bar rabbiin gartee biyya teenya nagaa godhu rabbi umrii nu adeeres jechuudhaaf mootummaan keenya mootummaa akkasiiti miti mootummaa gartee afaan guutuudhaan mootummaa gartee inni qabne inni waan dubbannu miti. Biyya Itoophiyaa san keessa gartee
fedhu abbaan fedhu islaama irraa dhufu fedhu gartee karaa fedhe irraa dhufu teenya kan buune gartee nuti amantiin teenya gartee nuti amantii namaatti hin buunu mootarraa nu eeguun nu barbaachisu maaliif jennaan amantiin teenya amantii namaatti hin bu'inaadha lakum diina diinsaa qabate abbaa fedhe gartee amane nuti gartee diinuma namaatti buubaannaan keenya buubaannaan nuti gartee khalaas amantii teenya irraa hojjetu nuti sila gartee akka islaamaatti seerri gartee gawooma addunyaa itti ummanni islaamaa jechuun ummata nagayaatti waan san ta'eef mootummaa Itoophiyaatiif jecha gartee nuti warri gartee islaamaatis kolbee mootummaa kanarratti hin duwina akkana gartee Shimallis Shimallis yoo dhugaa dubban Shimallis gartee akka jaalala gartee Abiyyi barbaaduudhaafi waan hojjetu hunda gartee hojjetu hunda jaalasaa barbaadaaf malee jaalala Abiyyi leen akkasuma hunda isaaniitiif uchaa jaarre kun barbaadu yoo xiyyeeffannee yoo galatoonfanne waliin galatoonfanna malee wanni gartee godhamu takka illee hin jirtu. Kophaatti wanni godhamu takka hin jirtu waan san ta'eef ani dhimmi kiyya kanuma hedduu dubbachuu hin danda'u. Wallaahi laazim ani gartee abbaa fedha gara jiraate ulamaa'ii daran abbichaa qarra jiru saniin fedhu gartee nama waan takka hin beekne maan ta'an nama saniin deeggar maaliif jennaan waan haqarra jiru. أنا أما والله لازم خانين صبان الجنة خربي والله لازم شيكوتا غريرة والله لازم مباركين أنا ما تر ومبارك قرتي بكم سموسا رايمون وأنا سان كتاب الرايم نجاني قرتي كيسان فكيس سيرة ومبارك جون دكر ألف جنان لغار دابته دبت أما نخون فكيس سياسة في دنيا من تسلامات ولا كان قرتي سياسة تنقرتي بيجتين إنسان قرتي يوني بخلاصي أخول بوند قرتي بمسياته سياسان قرتي إلى يوم اللي ننجسي تقامنا خقرتي أمنتين دفيس خامنتي تني قرتي قدي سورة خامنتي نوار تنقصيس نتنور رأي متي فليس منا نتقرتي نتنور رأي ما أنت نشيمالي سمو رمي بلجا مسجد ساد ديجي شيمالي سير الدولون قبل وانت ساير الدولون قبل قافة قرتي وأمة ولا قوانت وس شيمالي سفكين نبيو بيجي بيتول مالف جنان مالف واسيرة خنا قرتي أولانتم ما قرتي كولي قلا كانوا أبي وانتف بكم هذا شمالس جتون تيمساو غافا غاري هول جن ربساو أكانوا رنجر بكم هذا غارو قرتي خنا هنتا وقرتي ولين نقابه نتي قرتي موتما نتوبرا هنتم ما ورسلان بولشوا ورقرتي خلاصي برنو كارمالي ورقرتي بكم سكابومت namni nama bulchachuun mataa guddinaa ni miti mataa guddinaa fi garaa guddinaan gartee nama bulchan sammuudha malee saniifuu nuti ummanni islaamaa nuti gartee ummata amantaalifachuutti hin jiru mootummaadha dhimma kana irratti mootummaan kun gartee nuufis hin ta'u isaaniifis hin ilaa gartee amma fakkeenyaaf nuti diin kana kana amma isaan dhabamsiisuu waan ta'u jiran diin nuti jechuun mootummaan yoo arraan tana gartee fedhu garaa hagalu garaa gallaan nuti mootummaan hundee mudante garuu amantiin islaamaa nabiyyi kanaan booda ganaa akka gartee nabiyyiin biraan dhufne rabbiin quraana keessa dubbatee jira. Asiin booda ganaa yoo qaamaa taate malee walaas wani dhufan jirtu. Namayyuu waan dalagate ganaa waan facaafate murata. Waan san ta'eef nuti amantii teenya jabeeffachuu qabna malee abbaan gartee kati isaan wajjin gartee rabbiin zaalimaa wajja kan jirre beekamaadha. nuti gartee isaa yoo taankii fi gartee baankii fi taankii isaaniitti nu duulan rabbi fu aan obboleeyyan islaamaatii fi obboleeyyan nu gartee amantii kamiif wani nu hubachuu qabdan jalla kana dubbatulleen ifsirree isaa yoo dandeessa waan gaarii dubbadha yoo dadhabdan callisuun mataan siitu waan takkarraa saniifuu aan jechi kiyya kanuma isinitti dheeressu waan dhageeffattin. Salaamu alaikum. Nube charrana kenita. Ayo debat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra mantabra mashamar kam jirtu nagaan. Taateen uumame hunda keenya ni gaddisiisa. Warra kaleessa lubbuun isaanii dabree fi rabbiin jannataan isaan qananiisu. Duraan dursa masgini diigamuun quraanni kutamuun akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyaattis haraamiti. Yoo ka yaadattan ta'e waggaa kunan dura
برا الحبشيين جاني أمنتا الحبشي جاني سلاني لما تاديبو مال جاني هكرا بيكي ستكاسا ترانيس إسلام نركن كنانه يوم وركن كنتو أكسما مبيني يادت تيوتي يروسا نانو كفالي حساسة كيستي شاشماني بالي كيستي مالتو كتوري هم بيكتا تاتين كاليسا فينفينيتي مسجد أنواري تتعامس بكم هقا كران حرداتي تتعامس achitti nama ajjeesan kaleessas achitti nama ajjeesan kuni abadan yoomuu islaamni harka hin kennatu salphumatti jechuudha islaamni yoomuu harka hin kennatu harka hin kennannillee kanaaf yoo dandeettan keessumattuu ijoolleen Oromoo taatanii poostii tokko argutti jirra yeroo amma Facebook irratti keessumattuu maqaa amantii da'oo godhatanii Oromoo tuulamaa mallafarraa buqqisanii silxeef guraagee lafa kennuutti jiranii jedhan kuni abadan waan tokko nun goone warroonni amantaa biraa qabdanii islaamummaaf quuqamtanii wanti kun islaama yoo har'a miidhe hadha masgiida yoo miidhe boru beeti kiristaana miidha boru cheerchii hin miidha jettanii dudde hidhattanii sagalee ta'aa jirtan rabbi jazaa isin haa deebisu warroonni kuwwan immoo akkas ta'ee ummata buqqisanii akkas godhanii kaleessa gaafa ummanni buqqaa'ee finfinnee bahee ganda biraatti jiraatu eessa jiran warroonni hadha finfinnee masgiidni diigamee nan gammadanii tuulan warra tuulamaatu achitti deebi'aa jira maafuu akkanaa kana yaada Oromoo walitti abadan kun eessaanillee nun ga'u ajandaan taane bukeessaa ummatatti gadi baasaa jira mootummaan ajandaa gaarii hin taane fakkeenyaaf kaleessa nama karaa nagahaan deemu irratti kofala irratti humni waraanaa dhukaasee ajjeese kana mootummaan nama karaa lufu nama nagahaan deemu ajjeesutti jira nuti immoo lubbuun bookeen baastuuf yookaan lubbuu hancufni baastuuf amantii kennaaf duubatti hin deebinu kun waan lubbuu kennaa oliiti haadhaaf abbaa kennaa jaalannu amantiidhaan walitti hin qixxeessinu kana wanti warri beeku qabdan warri akkasii jettanii dubbii bukeessaa ummata walitti diraa deemtan lubbuu kennaaf amantiin teenna nu xiqqoodha beeti lubbuun nu biratti onnaan qabdu amantii irratti kana wal qabatee yoo dandeettan namoonni sooshaal miidiyaatti feemasii ta'anii maal jedhanii sagaleen dhageessifne jedhanii feesbuukii irratti waan hin taane maxxansan akka of eegan inni biraa immoo bakkuma jirutti namni tokko ta'uudha qabaata sagalee walii baasee akka hin kennine fakkeenyaaf kaleessa magaalaa Shashamannee irratti masgiida Alimaanii irratti immoo akka alatti hin baamne keessatti sagaleen dhageessifamaa ture kuni marsaa jalqabaati tarkaanfii jalqabaati kun masgiida keessatti sagalee isaanii haala gaariin dhageessifatanii sooshaal miidiyaa irratti sagalee isaanii poost godhanii yeroo taanutti immoo tarkaanfii kana olitti fudhanna tarkaanfii fudhannu amantaa biraatti walitti hin buun nama amantii ollaa keenyaatti walitti hin buun tarkaanfii fudhannu immoo maaltu akka fudhatamu sirriitti beekna hiriira bahuun sunuuf haaraa miti lubbuun keenya darbuuf sunuuf haaraa yeroo kanatti immoo lubbuun tantee shahiida qabatte karaa rabbitti jechuun wallaahi irra waan guddaadha yeroo addunyaan akkanatti baddetan sababa rabbitiifuu duunu waan guddaadha lubbuun gachiistee ka hisaabaati kanaaf yoo dandeettan waan bira mallasii waan biraatii miti warri mataa qabe islaamatu mataa qabe mallasiin qabi rabbiin jennaan ummanni kun hin qaba rabbi eenyullee rabbi olii miti seerri seera akkasii seerri eenyu oliidha garuu addunyaarra seerri eenyu olii ta'uu danda'a garuu eenyu rabbi olii miti masgiidni hadha diigame qura'aanni hadha murame qura'aanni hadha luukiin takka hojjetu namni tokko qubee takka osoo hin dogongorin juusa soddoma sammuu keessaa baaseen barreessa namni sammuu keessaa baasanii balleessuu hin danda'an ummanni kun yoo qura'aana kutan wallaahi nama sammuu keessaa baasee barreessutu jira kun immoo mo'atamuu isaaniiti rabbiin itti dallane taanaan immoo turkiin argitanii jirtan engad qabeenyi biiliyoona hagasitti ilmaamuun sekendii takka keessatti daaraata koronaan dallansuu rabbiin ummatatti gadhiise xaaliyaaniif afrikaa ameerikaa waan godhe biyya hunda waan godhe sirriitti beektan
Itoophiyaan moo rabbi daaraa godhuuf limsuu ijaatiin hin geettu. Keessaafuu reeffatana rabbi daaraa godhe taanaan immoo dhabame isii godha. Lafa tana gadittiin dabarsa. Chaayinaa keessatti koronaan gaafa jalqabu islaama keessaa nama tokko hin qabne ture. Masgida keessaa nama tokko hin qabne ture. Garuu immoo rabbiin itti kadhate taanaan ummanni kun, rabbiin waa jedhe taanaan ummanni kun, rabbitti waa ol dabarfate taanaan ummanni kun, rabbiin immoo ummata kana battalatti daara.